Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii keenya adda har'aatiin akkaataa shawaan araddoolee Maccaaf Tuulamaa itti dhaale kan wajjin laallu ta'a. Qophicha qopheessuun kan isin wajjin turan Ibsaa Gadaatii hamma dhumaatitti na wajjin turan affeerraa kooti. Seenaan akka nu ibsutti bardhibbee 13ffaa keessaa Habashaa keessaa warri nuti gosa Yahudaa qaccee Salamoon naggaadee Judaa Salamoon zar ofiin jedhanii maqaa Amaaraa jedhamu qabatanii kaaba irraa gara kibbaatti shiftummaan yookaan immoo baanditariin babal'achaa dhufan gaaraa fi hallayyaa manjee yookaan booda manzee jedhamee waamame keessatti dhokatanii waggoota dheeraaf jiraachaa turan. Dhuma bardhibbee 13ffaa keessaa namni Yukunoo Amlaak jedhamu hoogganaa shiftootaa kanaa ta'e Agawaa irratti duula hamaa bane. Mootii Agawaa nama Zamulkuun jedhamuun eega ajjeesee booddee mootummaan sanyii Salamoon natti deebi'e jedhee labse. Bardhibbee 16ffaa keessaa sirna bulchiinsa Gadaa jalatti gurmaa'ee kan jiraachaa ture yookaan uummanni Oromoo shiftoota babal'achaa deemaa jiran kana irratti haleellaa cimaa fudhate. Hamma dhuma bardhibbee 17ffaatti qilee manjee keessa gara baddaa Oromoon bal'inaan jiraatutti ol bahuu hin dandeenye. Maqaan Shawaa jedhamus isaanuma wajjin qilee manjee keessa ture. Sanyii warra naggaasii fi babal'ina yookaan ekspanshinii Shawaatii wal qabatee jalqaba bardhibbee 18ffaa keessaa gareen sanyii Salamoon ofiin jedhu kuni manjee keessa bal'inaan sosocho'aa dhufe. Isaan keessaa namni Nagaasii Kiristoos warda Qaalee jedhamu kan bakka Angachaa jedhamutti dhalatee uummata Angachaaf akka babal'ataatti hoogganuu eegale. Gosoota Oromoo naannoo sana jiraatan keessaa kan akka Laalloo, Maammaa fi Geeraa irratti duula saamichaa banee of jala galchuu danda'e. Naannoon kunis Manjee jedhamee ture jedhama. Booda keessa garuu Manz jedhameetti jijjiiran. Du'a Nagaasii boodas ijoolleen isaa daangaa Manz kana babal'isuu isaanii itti fufan. Du'a Nagaasii Kiristoos booddee ilmi isaa Sabastiyoons yookaan Sabastiyaan kan jedhamu eeboo fi barcuma abbaa isaa dhaale. Sabastiyaans yeroo irra caalatti kan dabarse obboloota isaa wajjin taayitaa irratti wal lolaa waan tureefi otoo guutumatti taayitaa hin fudhatinii bara 1729tti du'e. Du'a isaa booda ilmi isaa Abbiyyee yookaan Abbuyyee kan jedhamu hoogganaa manzee ta'ee eeboo fi barcuma abbaa isaa dhaalee bulchaa fi hoogganaa waraanaa ta'e itti fufe. Bara Abbiyyee ture keessaa warri sanyii Nagaasii ofiin jedhu eegalan kuni fagaatanii deemuudhaan Oromoota naannoo sana jiraatan irratti bal'inaan lola bananii kan saamuu jalqaban. Waggaa 20 eega ture booddee Abbiyyeen bara 1745tti Oromoo Karrayyuu irratti duula banee otoo saamaa jiru achumatti albee Karrayyuuf hirbaata ta'e hafe. Eega Abbiyyeen du'ee booddee ilmi isaa Ammahaa Yesuus kan jedhamu barcumaa fi eeboo abbaa isaa dhaalee yeroo sanitti Gondar itti nugusa isaanii kan ture Isaayyaas lammaffaa kan jedhamu ture. Gargaarsa Isaayyaas lammaffaa irratti argachuuf jecha Ammahaa Yesuus gara Gondar ka'ee deeme. Waan waraanan saamee argatu irraa Iyyaasuuf gibira galchuuf waadaa galee deebi'ee gale. Warri Gondaris yeroo sanatti hammayyaa kan ta'e meeshaa waraanaa Maachlook jedhamu badhaasanii galchan. Meeshaa ammayyaa kana qabatee du'a abbaa isaa gumaa bahuuf jecha Oromoo Karrayyuu irratti duule. Qeesiin Habashaa tokko Atsama Goorgis kan jedhamu afaan Amaaraatiin kan barreesse namni Bahara Taflaa jedhamu akka afaan Ingilizitti keetti After defeating the Karrayyuu of tribes of Bortuma Ammahaa Yesuus began to fight Tuulamaa of Booran jedheetiniin barreessee ture. Akkuma baalabbaatota Habashoota biroo Ammahaa Yesuusis lafa lolaan qabate hunda irratti katamaa fi bataskaana dhaabuu itti fufe. Babal'achaa deemuudhaan gammoojjii Manjee keessaa yeroo duraaf baddaa Oromoon Galaanii fi Aabbichuun bal'inaan jiraatan bakka Ankoobar jedhanii moggaasan kan dhufe qubatee maqaan Shawaa jedhamus gammoojjii Manzee keessaa ol bahee naannoo Ankoobarii fi Angoolaalaatti yeroo duraaf dhagayamuu jalqabe. Ammahaa Yesuus duraan Meeridazmaach Ammaraa Iyyesuus jedhamee waamamaa ture. Erga naannoo Ankoobar dhufee qabatee booddee Raas Ammahaa Yesuus jedhanii na waamaa jedhee ajaja dabarse. Nama Raas jedhee nama waamuu didee dhiira dhaqna isaa dubartii harma isaa irraa ciree jedhee awaaja baasee labse. Gabaabumatti yoo ilaalle maqaan Shawaa jedhamu kan Oromoo irratti ijaaramuu danda'ee harma muraa fi dhaqna ciraa Oromoon Tuulamaatiin akka ta'e ibsama. Yeroo keessaa Shawaan impaayera ijaaree gara Itoophiyaatti of jijjiire.
Naannoo har'a Shawaa jedhamee beekamu kana keessaa warri Ayimaal Guraagee jedhaman Saayila Sillaasee lafa jalaa basaastuu ta'anii hojjechaa turanidha jedhu. Manguddoonni oolanii bulan tokko tokko Shawaa jala galuufis gammachuu malee jibbaa akka hin qabne irraa deddeebiin dubbatu. Warri Amaaraa Iyyesuus akkuma lafa qabachaa katamaa ijaarachaa bataskaana dhaabbachaa deemaniini maqaa Shawaa jedhus isaanuma wajjin babal'achaa deema. Biyyi Maccaa Tuulamaas Boorana Booroo maqaa Shawaa jedhamuun dhaalamaa dhufe. Shawaan maqaa biyyaa, maqaa lagaa yookiin maqaa gosa tokkoo ta'ee jiraatee kaartaa kanaa olitti hayyame kana keessatti qubee Shawaa yookiin Shawaa jedhamee barreeffamee argama ture jedha. Shawaa du'a ammaa Iyyesuus booda gaaf laallu ammaa Iyyesuus eega du'ee booddee ilmi isaa Asfaawasan kan jedhamu barcuma abbaasaa dhaalee inni ammoo Ifraataa yookaan Gishee biyyaa jedhaman waraanee qabate. Bara Asfaawasan ture maqaan Shawaa jedhamu bal'inaan kan waamamu calaqqee yeroo sanaatti ifatti Ankoobar, Manzii fi Marabeet turan kan iddoo tokkotti walitti qabamanii Shawaa jedhamanii waamamuu eegalan. Naannoleen kunneen Ifaat, Ankoobar, Manzii fi Marabeet maqaa Shawaa jalatti haga galan malee Asfaawasan hamma illee taanan maqaa Shawaatiin iddoo tokkotti walitti qabee bulchuu hin dandeenye. Shawaa du'a Asfaawasan booddee bara 1828tti du'ee du'a isaa booda ilmi isaa Wasansaggad kan jedhamu Raas jedhamee Ifaat, Ankoobar, Manzii fi Marabeet maqaa Shawaatiin walitti qabee bulchuu jalqabe. Wasansaggadis akkuma abbootii isaa duraanii Oromoota irratti duulaa deemsisuu isaa itti fufe. Haa ta'u malee namni kun lola qabachuu irraa dippiloomaasiin qabachuutti hedduu amana ture jedhama. Tooftaa dippiloomaasii jedhamu kana fayyadamaa yeroo duraaf gosoota Oromoo kan akka Waayyuu, Aabbichuu fi Galaan wajjin nagaa buusee jiraachuuf fedhii akka agarsiise dubbatama. Saboota amantaa Islaamaa hordofan kan akka Ifaatii fi Affaar wajjin nagaa buusee isaanumti isa gabbaraa akka of bulchan gochuu jalqabe. Haa ta'u malee nagaan Wasansaggad barbaadu kun qeessotaa fi dubartoota Habashaa biratti akka hamaatti jibbamaa dhufe. Isa ajjeesuufis irratti malame. Yeroof malli kun fashalaa'ullee waggaa 5 booda bara 1815 keessa akka maluma kanaan ajjeefametti himama. Bara Wasansaggad Shawaan soorummaan guddattee humna waraanaa horachuun mootota Habashaa warra Gondarii fi Tigree bulchaa caaltee argamte. Kuni ammoo baalabbaatota Tigree nuti sanyii Salamoon warra ofiin jedhan hedduu waan aarsee fi fuuldureen isaanii Shawaa wajjin nagaa ta'uu akka hin dandeenye tilmaamamee lafa kaayame. Du'a Wasansaggad booddee ilmi isaa Sahala Sillaasee kan jedhamu barcumaa fi eeboo abbaa isaa dhaalee ka'ee maqaa abbaa isaatiin waamamaa ture. Raas fudhatee Ankoobaritti muudame. Akka manguddoonni durii tokko tokko irraa dhagahuu dandeenyetti Sahala Sillaaseen gorsa abbaa isaa irraa argateen ajajamaa Oromoota wajjin dippiloomaasii cimaa soddummaa illee uumuu danda'e jedhama. Haa ta'u malee soddummaa jedhamu kun soddummaa dhugaa otoo hin ta'in soddummaa sharrii polotikaa ittiin hojjete ture. Yeroo sanatti garuu Oromoon sharrii ta'uu isaa waan baran hin fakkaatan. Maaliif ta'uu isaa waan baran hin fakkaatan? Maaliif ittiin fakkaanne gaafiin jedhu ka'uun ni mala. Deebiin isaa gabaabumatti aadaa Oromoo keessatti gaa'ilummaan firummaa jabeessuuf uumama malee sharrii walirratti ittiin hojjechuu fi diina walitti ta'uuf hin uumamu. Habashoonni garuu siyaasaa ittiin hojjechuuf Oromoo wajjin fuudhaa fi heeruma uumuu Shawaa heddumminaan sobaa fi gowwoomsaa kan babal'isaa ijaare keessaa soddummaan isa tokkodha. Amarri fuudhaa fi heeruma akka meeshaa waraanatti fudhatee Oromoo irratti dhimma bahuu isaatti intala isaanii dhiirri Oromoo akka fuudhu irratti caalaa hojjetu. Meeshaa waraanaa irratti dabalamee Shawaa bal'isanii Itoophiyaa ijaaruu irratti polotikaan karaa dubartoota Amaaraa dhiira Oromoo irratti godhamaa ture shoora of keessaa guddaa qaba ture. Qabxii kana irratti wabii hedduu dhiyeessuun ni danda'ama. Sahala Sillaaseen karaa tokkoon Oromoo wajjin fira fakkaatee innaa soddummaa uumuu, karaa biraan ammoo Oromoota kan ittiin waraanee balleessu meeshaa waraanaa faranjoota isa bira dhufan irraa argachuu ture. Fakkeenyaaf meeshaa waraanaa pistool, maachlookii, muskeet Ingilizotaa fi Faransaayota irraa karaa namoota akka Kraaf, Rooket, Diikoortee fi Haaris jedhaman argachaa ture. Meeshaan ammayyaa kun Shawaa bal'isee ijaaruu irratti shoora olaanaa agarsiisee warri Manzee waraana Oromoo isaa eeboo fi gaachanaan lolu sana irratti olaantummaa akka argatan taasise.
Bara 1840 keessa meeshaa ammayyaa qabachuu fi loltuu hamma 50,000tti horachuun naannoo sana Shawaan isa dura taa'ee Awurooppaa biratti beekame. Kana booddee Sahala Sillaaseen onnoo guutuun Gondar irraa of kutee Yashawaa Nugus jedhee Ankoobaritti muudame. Sanyii Nagaasii keessaa Sahala Sillaasee Nugusa jedhamee beekamuuf isa duraa ta'e argame. Bara Sahala Sillaaseen Shawaa isa dura irraa harka lama ol caalee bal'ate. Oromoon Maccaa Tuulamaa karaa tokkoon meeshaa waraanaa Awurooppaa irraa argameen karaa biraan ammoo siyaasaa fuudhaa fi heerumaan moo'amee Shawaa jalatti hacuucuun buluun dirqamatti taate. Qe'ee fi araddaan isaanis Shawaan dhaalamaan dhufee Atsee Minilik lammaffaa bira gahe. Du'a Sahala Sillaasee booddee 1813 hanga 1847tti ilmi ilma isaa Minilik Haayilaa Malakoot bara 1886tti burqaa Finfinnee humna qawween dhufee qabatee masaraa ijaarate. Lammiiwwan Oromoo kan ta'an kan akka Gullallee Eekaa Galaan achirra buqqisee ari'e. Ajajaa waraanaa isaa yookaan hoogganaan nafxanyootaa nama Dajjaazmaach Mashashaa Seefuu jedhamu ture. Mashashaan Oromoota Finfinnee fi naannoo Finfinnee jiraatan mancaasee kaasee. Mashashaa Seefuu ilma Seefuu Sillaasee yoo ta'u, Seefuun ammoo obboleessa abbaa Minilik Haayila Molokat ture. Bara Nugus Minilik Shawaan of giddisuu bira dabartee Impaayera Itoophiyaa ijaaruu danda'e. Minilik ammoo Nugusa Shawaa ta'uu irra dabree Itoophiyaa Nugus Negist Impeerar of Itoophiyaa jedhamee bara 1889tti Finfinneetti muudame. Bara 1907tti du'e jedhama. Haa ta'u malee duuni isaa ifa kan godhame bara 1913tti ture. Bara Nugus Haayila Sillaasee 1892 hanga 1975tti Shawaan laga Awaashiin ceehee Riifti Vaalii keessa kutee Arsii irraa lafa guddaa ofitti dabalatee itti aansee biyya Hadiyyaa fi Kambaataa Shawaa jalatti galche. Yeshawaa Xaqlaay Gizaat yookaan Shawaa Gavarneet Jeneraal jedhamee daangessee kaa'e. Bakka isaa ta'e kun bulchuu Indiraas jedhamee moggaafame. Daangaan Shawaa karaa bahaan hamma laga Awaashitti, karaa lixaan hamma laga Gibeetti, karaa kibbaan Shaashamannee darbee hamma laga Gurraachaatti, karaa kibba dhihaan Noorz Iistiin hamma laga Abbayyaatti, karaa kibbaan hamma daangaa Wallootti diriiree ijaarame. Isuma kana ammoo mootummaan Mangistuu Hayilamaariyaam Dargiin maqaa Shawaa otoo hin jijjiirin naannolee 5tti hiree seenaa isaanii balleesse. Bara Dargii ammoo duraan Yeshawaa Xaqlaay Gizaat kan jedhamee ture gara Yeshawaa Kifla Hagar jedhamutti jijjiiramee zoonii 5tti hirame. Naannoleen maqaan seena qabeessa duraanii waamamaa turan ni haqaman. Fakkeenyaaf duraanii Jibaat Maccaa Amboo jedhamee kan waamamu ture Mi'iraab Shawaa jedhame. Herar Karrayyuu Adaamaa kan ture Misraaq Shawaa jedhame. Salaalee Fichee kan jedhamaa ture Sameen Shawaa jedhame. Hayqoochinaa Buttaajiraa kan Maqoolee Shaashamannee Nageellee Arsii Adaammii Tulluu Bulbulaa fi kan kana fakkaatan of keessaa qabu Dabuub Shawaa Haroo Dambal Zuwaay jedhame. Cabboo fi Guraagee yookaan Walisoo Dabuub Mi'iraab Shawaa jedhame. Oromoon Maccaa Tuulamaa xumurarratti yeroo yeroon lafa seenaa qabeessa isaa dhabaa araddaa isaa Shawaan mulqamaa dhufee waraanni Oromiyaa yeroo sanaa kan sirna Gadaa jalatti abbaa duulaan hoogganamu falmii cimaa godhullee diina meeshaa ammayyaa hidhate lolaa jiru sana injifachuu hin dandeenye. Kun dhugaa ta'uu isaa kan mirkaneessu keessaa barreessaan tokko akka jedhetti The King Army fight against the tribes who have no other weapons but a lice knife and shield, while Ammaras always have in their army several thousand rifles, pistols and often couples of cannons jechuun barreessee jira. Biyya Maccaa Tuulamaa yookaan Booranaa Booroo keessumaa waggaa 130 as kaasee maqaa Shawaa jedhamuun dhaalamee waamamaa jira. Maqaan kuni maqaa daangaa cabsee seenaa dabsee lubbuu baasee ilmaan Maccaa Tuulamaa irratti fe'amee jira. Seenaa dhalootaa, seenaa lammummaa, seenaa firummaa, seenaa jaalalaa yookiin seenaa abbaa biyyummaa Oromummaa wajjin hin qabu. Akkuma gosoota Oromoo biraa Maccaa Tuulamni eega gabrummaa jalatti kufee irraa kaasee biyyi isaa Shawaa jedhamee maqaa isaas Yeshawaa Galaa jedhamee akka waamamu sirna nafxanyootaan ta'ee argame. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Global Media akkaataan Shawaan araddoolee Maccaa Tuulamaa itti dhaalee kan kana fakkaatu ture. Hamma sagantaa biraatiinitti yeroo biraatii walitti deebinutti sagantaalee Oromiyaa Global Media afaan wajjin turtii gaarii.